Kebor Multimedia Production. Gatike irrande biammas gatike gati hada bekta lat gati hada malin kamala bekta na fimme gati hada mal gote kamal ta bekta bal haajte garatti jasa galbutu sibatte garani si akka fufa meetin kamte ummata ke sadu batte yerote sudala fakawata ta jatte tingkante agufattu wayoda imako jatte siftingante ilmo ko imira min jatte sibatte sanjota heddu dabarsite garatti sikunonsite ya yero sidetu jatte tingkante sidette kan garai si akka targitti tasasani marfeedhaan akka qaamesi hodhan yookaan kanarraa hafuu dadhabdee du'aan addunyaa kanarraa deemte yaa haadha maaluma laata gatiin kee yaa haadha maaluma laata gatiin kee akkamatti haala isaatti garaa jabaate ilmi namaa yaa jamaa meenaaf himaa haadha isaa moo deessa isaa moo kunuunsituu isaa moo hoosiftuu isaa moo yeroo garii nama haadha isaatu agartaa yeroo garii rabbiin nuuf haadiduu nama haadha isaa ajjeesu agartaa subhaanallah mee seenaa tokko siif haa qoodu akkas ture mucaa tokko kan diqqeenyaan abbaan isaa irraa du'ee taliigaan jiru duniyaa hundi haadha isaa irratti kufee hafee haatis daa'imummaa isheetiin mucaa kana guddisuu qaba jettee mana barumsaa seessiftee kutaa tokko hanga 8 achuma gandama sanitti barsiistee kutaa 9 hanga 12 magaalatti mana kiraa fuutee fi achitti barsiisaa nyaatatti baataanii turte gaafa tokko mucaa kiyya jalaa nyaanni dhumachuun oolu jettee ganamaan baatee nyaata isaa baattee gaafa magaalaa seentu mucaan hin jiru mucaan kiyya osoo nyaata nyaatiin mana barumsaa deeme jettee nyaata isaa qabattee fiigaa mana barumsaa yoo deemtu yaa mucaa kiyyaa osoo nyaata nyaatiin qooqa mana barumsaa na jalaa deemte jettee boottee dhungattee mucaanis rifatee maa ijoollee keessatti na saalfachiista akka jirtu agartaa san keessaa ija takka hin qabdu uffata kan kee ciccitaa jedhee ala baasee daddarbaanii lammata ija kiyyaan akkasin agarre jedhee haatis gaddaa boohaa gara mana ofii galte innis mana isiin kiraa fuuteef san keessaa bahee mana biraatti galee baratee barsiisee ilmaan horee haati ganamaaf galgala osoo boottu gaafa tokko har'a mucaa kiyya kana arguu qaba jettee ganamaan baatee mana iyyaafataa deemtee gaafa isiin mana isaa kan kooytu daa'imman dhuftee jalaa bantee baabaa maraattuun dhufte jettee gara manaatti fiigaa galte mucaanis yoo dhufe ilaalu haadha isaa yaa jaartiin nana kan jiru kiyya jeeqee si hanqatee jiruu ijoollee kiyyaas jeequu dhuftaa jedheeni ari'ee barriitti cufatee haatis arguu isaatiif baay'ee gammaddee biyya isiitti galtee warra ollaatiin xalayaanaaf barreessaa mucaa kootitti naa kennaa jettee mucaanis ganda sana ijoollee eebbisiisuuf achi dhaqee
mee jaartiin sana akkasiin jirtu laala jedhee gaafa deemu manas dagatee iyyafataa deemee gaafa mana seenu jaartiinis mana hin jirtu mannis akka inni qarabee kun jiru ni dhimbisa qaawwas qaba gabbahee warra ollaatiin jaartiin asiisu maal taate yoo gaafatu jaartiin asii qaata duute erga duute ji'a takkan gaa jedhanii yoo itti himan mucaanis baay'ee rifatee baga dhufte mucaa haati ta'e yeroo haati ta'e xalayaatti naaf kenni jettee deemtee jetnaan timtee xalayaanis maal jedhe seetan yaa mucaa kiyyaa ka'ati akkanan na arrabsitu kana abbaan kee yeroo lubbuun jiru san bareedduuti jedhii na waamaa ture anis uumamaan ija takka dhabne uumamaan akkanatti fokkonne gaafa tokko osoo asiin lafa si kaahee osoo asiin qoraan cabsu jiru qoraan xiqqoo wahii ija si buutee anis rifadhee hospitaala si geessu doktorichis iji isaa arguu hin dandeettu jedheennaan rifadhee lafatti kufee mala iji mucaa kiyyaatti naa deebitu naaf mali jennaan yoo namni ija baasee siif kenne itti sii galchina jennaan maarree akkas taanaan inni fokkotee guddachuu irra an fokkachuu wayya jettee ija koo baasee siif kennee bar yaa mucaa kiyyaa ati na jibbiteef ani siin jibbu jedhe xalayaan mucaanis rifatee gaddee boohee gaddaan gara mana isaatti galee yaa haadha gatiin kee akkana ta'uu qabu silaa assalaamu alaikum Kebor Multimedia Production.